Ashama harka fuunee akkam jirtu hordofan keenya kabajamoo kanneen chaanal Afrikaa Samsing irratti nu hordoftan nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin qabasin jedha. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha. Barnoota keenya kanarraa keessatti Facebook irratti jechuudha wantoota namni post godhu afaan biraatiin post godhan jechuudha. Akkamitti gama afaan Oromoo jijjiirree yookiin ammoo translate goone waan namni fakkeenyaaf afaan Amaaraatiin jechuudha. Afaan Amaariffaatiin yoo nam tokko post godhe koomantiis haa ta'u postiis haa ta'u kanneen garaagaraa jechuudha. Akkamitti akka nuti deebinee jechuudha qoon qabeenya yookiin immoo afaan beeknutti deebifnee waan san hubachuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Tole egaa hordofaa keenya jechuudha kan fayyadamtan jechuudha appilikeeshinii tokko isin barbaachisu Facebook keessan irraa sirreeffattanii jechuudha. Kanaaf hamma xumura viidiyoo kanatti daawwannaan irraa fayyadamtan jedhee abdii qaba jechuudha. Kanaaf hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwadhaa isiniin jedha. Kanneen gama chaanal Afrikaa Samsung haaraa dhuftan ammoo chaanal Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin beeksisa. Akkasuma jechuudha viidiyoo keenya kan daawwattan like share gochuu hin dagatinaa. Gaaffii fi yaada qabdan ammoo koomantirra nuuf kaasin jecha gama viidiyichaatti isin dabarsaa viidiyoo wajjin turtisaa. Tole maal gootu Facebook keessan irra ni galtu. Sana booda jechuudha fakkeenyaaf koomantiis ta'ee wantoota namni afaan Amaaraatiin post godhe yookiin ammoo barreeffama namni afaan Amaaraatiin gadhiisuu ilaalee isinitti agarsiisa. Erga Facebook galtanii booda fakkeenyaaf mee nam tokko sarchi godhee asirratti isin agarsiisa. Tole sana booda jechuudha fakkeenyaaf barreeffamni kun afaan Amaaraatiin barreeffamaa jennu haala kanatti afaan Amaaraatiin barraa'ee jira. Akkuma agartan jechuudha siimoor iddoo kana jiru kanarratti yoo tuqxan tarii jechuudhaan inni afaan biraatiin translate yookiin ammoo duras afaan biraatiin wajjin maxxanfamee jiru yoo barbaadan jechuudha. Haala kanatti siimoor irratti kilik gootu. Sana booda jechuudha haaraa jechuudha fakkeenyaaf kan afaan Amaaraa kana qofaan maxxanfame yoo hiika isaa argachuu barbaadan jechuudha. Kan dura isin hiikni isaa wajjin isiniif maxxansin argachuu kan barbaadan kan ta'u taate jechuudha. Iddoo asirratti jechuudha translation iddoo kanatti kilik gootu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanatti kilik yoo gootan afaan gama afaan Oromootti jijjiiramee jiru yookiin ammoo afaan isin irratti guuttatan irratti jijjiiramee jiru haala kanaan isiniif bahaa jechuudha. Gama koomantii ammoo dabatan jechuudha. As jala kanatti koomantiin gartuu iddoo koomantii kanarratti kilik ni gootu. Sana booda jechuudha nama koomantii afaan biraatiin afaanota biraatiin kennan ni ilaaltu jechuudha. Fakkeenyaaf namni kun ammoo koomantii afaan Amaaraa qofaan barreessee jira jechuudha. Kanaaf jechuudha maal gootu koomantii kana hiika isaa baruudhaaf si translation iddoo kanatti kilik ni gootu. Sana booda jechuudha koomantiin kun haala kanatti gama afaan Oromootti jijjiiramee jira jechuudha. Kanaaf hiika isaa karaa kanaan beektu jechuudha. Tole egaa hordofan keenya jechuudha inni guddaan jechuudha akkamitti akkasiin guuttatan baruudhaaf yookiin ammoo akkamitti akka isin sirreeffattanii haala kanatti fayyadamtan baruudhaaf maal gootu sarara sadan kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda xiqqoo harkisuudhaan settings in the privacy iddoo kanatti ni tuqxu. Sana booda gabbootanii iddoo kanarratti settings iddoo kanatti kilik ni gootu. Sana booda maal gootu translation for posts iddoo kanatti kilik ni gootu. Obsaan haa eegnu. Sana booda jechuudha kun akkuma isin agarsiisaa dhufe jechuudha ammas ani fayyadamaa jira jechuudha already fayyadamaa jira. Haala kanatti isiniif baay'ee jechuudha isinis yoo guuttattan tole guuttachuudhaaf maal gootu iddoo kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha afaan barbaadan jechuudha fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa yoo barbaadan afaanota barbaadan afaan Amaaraa wantoota afaanota dandeettan jechuudha guuttachuu barbaadan haala kanatti ni barbaaddu. Fakkeenyaaf afaan Oromoo barbaade isinitti agarsiisa. Haala kanatti harkisuudhaan ni barbaaddu. Kunooti jechuudha afaan Oromoo kun waan akkuma agarsiise dura guuttadhe jira. Isin al tokkoof asirratti kilik godhuudhaan raayitii haala kanatti irratti guuttachuudha. Sana booda haala kanatti gad deebitanii iddoo seef jettuun irratti kilik godhuudhaan irratti guuttu jechuudha. Isinis gaafa iddoo seef jettuun irratti kilik gootan irra guuttan haala kanatti afaan Oromoo jechuudha yookiin ammoo Oromoo kadhu iddoo kanatti isiniif bahaa jechuudha. Tole egaa hordofan kee jechuudha haala kanatti guuttattu. Akkanatti yoo guuttatanii fayyadamtan baay'ee gaariidha jedhee yaada jechuudha. Kanaaf haala kanatti guuttadhaatii irraa fayyadamaa isin jedha. Tole egaa hordofan keenya jechuudha barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufe kana fakkaata. Hamma barnoota biraatiin deebinee logeenyutti nagaatti isin jenna.